Jirra jirtuu daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB irraa qophii keessummaa OIB qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qophii keessummaa OIBtti namoota garaagaraa isiniif dhiyeessaa turuun keenya akkasuma haala biyya keenya keessatti deemaa jiru irratti marii godhuun ni yaadatama. Har'aas akkasuma qophii keessummaa keenyaatiin yeroo geessee aktiivistii qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Aktiivistii yeroo geessee mee baga waamicha keenya kabajjee gara OIBtti keessummaa taatee nuuf argamte. Galatoomii daraartuu isinis warri OIB keessummaa na godhattanii naaf feeruu keessanii fi hedduu galatoomaa ulfaadhaan jedha. Tolee guddaa galatoomii yeroo geessee yeroo keenyatti fayyadamuudhaan sagantaa keenya kan jalqabnu taha. Gaafiin ani tokkoffaatti si gaafachuu barbaadde yeroo ammaan tanaa wal dhabdee mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Tigraay wajjin godhamaa ture gara ji'a lamaa olitti kan siquudha. Walwaraansi kun akka muummee ministeeraa jirutti walwaraansi lolli kun raawwateeti jira. Tigraay amma diinagdee fi akkasumas jaaruu qofaatu nuuf hafee jaaraatii jirra jechaa jira. Mee ati uummata Oromootiif akkasumas daawwattoota OIBtiif lolli kun dhuguma lolli kun xumurameeti yeroo ammaan tanaatti Tigraay ijaaramuu qofaatu hafee mootummaan dhugumatti waan kana xumuree Tigraay ijaaruutti jira waan jirratti mee daawwattoota keenyaan maal jetta? Hayyee daraartu dhugaa dubbachuuf yoo taate namni nama tokko wal lolu lolli tokko hiika waraanaatiin jecha kana adda baasanii dubbatanii warri waraanaa lolaa fi waraana waan jedhu garaagarummaa qaba jedhu. Jechi lolaa fi waraana jedhamu lolli ka walitti dhukaasuun ammas itti fufaa gara biraatiin ammoo waraana wanti jedhamu ammoo dhumatee jira kan jedhamu waraana kan jedhamu kan tuuta hedduu bobbaasanii dachii irra bal'isanii hanga amma godhamaa ture sanaan deemu suni kana booda hin jiraatu jedha warri waraanaa kan Abiy Ahmed wajjin hojjetu. Garuu akka afaan Oromootitti yoo ka ilaallu taate lolli ni jira kana booda lolli dhumatee jira yoo jenne lolli yoomuun dhumatu. Kana sirriitti jala saranii fudhachuun barbaachisaadha. Maaliif yoomuu hin dhumatu wanti an jedheef Itoophiyaan lolarraa adda baatee hin beektu. Lolli daangaa Eertiraatii fi Itoophiyaarraa yaadachuun danda'ama. Dhukaasni dhaabbatee waggoota 20 oliif waraana achi kaanii qallabaa turan. Osoo lolli kan dhumatu taate yookiin ammoo waraana wanti jedhamu kan dhumatu taateeti waraana achi keetteetiin qallabu osoo hin taane waraana sana gara misoomaatti deebista. Kanaaf wanti Tigraay keessa jirullee tokkoffaa uummata addunyaan yeroo dhageettu dhumatee jira it's over jedhanii yeroo addunyaatti himan addunyaan yeroo gabaabaa keessatti akkuma jedhan namoonni kun humna qabanii itti beekanii waraana kana fixanii waan jedhu addunyaatti gurgurataan waa hunda fidhe kan jedhu uf dhaadhessaadha tokko isa kana. Lammaffaan ammootu ummata biyya keessaatitti psychological war gaggeessuudha. Waraana psychology yookiin xiinsammuuti. Dhumatee jira findhee jira lafarraa xaraynee jiraadhaan garuu hanga ammaa nama tokkocha ka seera dhiyeessan hin agarre. Nama tokkocha qabanii gara koortii nama fidan hin garre. Kan du'ellee taanaan reeffi isaan hanga ammaa agarsiisan hin jiru. Nama hanganaattu du'ee, nama hanganaattu madaa'ee, nama hanganaattu booji'amee kan jedhu mootummaan Itoophiyaa gabaasni inni hanga ammaa dhiyeesse urga waraana kana fidhe jedhanii wanti jiru hin jiru. Sana biraayyuu achi dabree dheengadda Abiy Ahmed, Koloneel Abiy Ahmed Maqalee dhaqee ture namni biyya waraanaan dhahamte tokko mootiin biyya bulchu akka inni dhufiin jedhutti mootii haa jennuuni mootiin biyya bulchu tokko biyya balaa garaagaraa keessa dabarte yoo qaamaan dhaqe biyya sana keessa deemee rakkoo uummata sanaa laalee uummata sanas keessa deemee jajjabeessee biraa deema kun hin godhamne. Hanga wantoonni kun hin godhaminitti hanga qaamni isaanii wal lolaa jiru qabamee seeratti hin dhiyaatin yookaan ajjeesanillee awwaala isaanii hanga hin garsiisinitti hanga waraana sana hunda qabanii kunoo hangana qabneerra kana booda humni isaan qaban hin jiru jedhamutti waraanni dhumate jedhamu hin jiru. Kuni addunyaatti uf gurguruudha, addunyaatti uf dhaadheessuudha. Inni tokko inni biraa ammootu uummata Itoophiyaa irratti psychological waarii banuudha. Waraana xiinsammuu banuudha. Maaliin waraana xiinsammuu ta'aadha? Haasofni akka kanaa kun tokkoffaa mootummaan kun miidiyaalee walabaa biyya san keessa jiran hin jiru. Miidiyaan walabaa bakka hin jirretti ummata kana akkana goone akkana godhan ganama galgala tokkoffaa kaadireen ummata keessa deemtee kana ummatatti himti. Lammaffaa miidiyaan banamu kamuyyuu reediyoon banamu televezyiinni kamu biyya san keessatti wama kana himama.
TPLF mo'atomte barbadamte kanuma dha yogguu kana sitti maa oolan ati maaltu sitti dhagahama mootummaan kun dhugumatti jabaadha mootummaan kun akka jedhe sana karoora isaa raawwatee jira kanaafuu Oromoon yoo as garagaltee sabaaf sablammoonni biraa qabsoo mootummaa kana wajjin akka hin goone psychological waarii banuudha malee as garagalanii ammas gama biraatiin woboo bosona jiru yookiin ammootu dhaaba jarri abaa'oo shanee jedhanii an abaa'oo shanee miti woboodha ka bosona jiru abaa'oon shaneen finfinnee jira Daawud Ibsaa dabalatee jechuudha. Isaan kanarratti Oromoon qawwee muraasaan yookiin ammoo humna muraasaan eessumaayyuu hin geettanii akkuma isaan goone kana isin goona jechuudhaaf psychological yookiin ammoo waraana xeensammuu ummata irratti banuudha malee waraanni kuni dhumateen isaa kan jala sararree mootummaan kun waraana kana fixe yoo jennu namoonni kun dhibbatti yoo seeratti dhiyaatan qofa. Hanga namoonni kun seeratti hin dhiyaanne propagandaadhaaf wanti godhaa jiran jira maqalee keessa jiraachuun jira garuu waraanni jara kanaa bakkeen qilee keessatti illee yoo fixan qilee keessaa reeffa isaanii baasanii agarsiisu. Gabaasni tokko gad dhiyaannetti waraanni kun dhumatee wanti jedhamu jara biratti illee waraanni dhumatee lolli hin dhumannee jedhu. Kanaaf wanti dhumate hin jiru. Dubbiin maalii meeshaalee gurguddaa walitti dhufaasuun dhaabbachuu danda'u mala. Kanaan ala ammootu waraanni Itoophiyaa kaaba biyyattii sanaa keessa jiru nagaa rafee bulaa no sakandii takkaaf rafee hin bulu. Halkanii guyyaa hojjechuu qaban halkanii guyyaa kana waahidoo wanti isaa akkaataan itti ilaalamu xiqqoo jechoota warri waraanaa fayyadamuu fi namni fayyadamu garaagarummaa waan qabuu fi akkaataan jarri jedhan akkuma siin jedhe waa lamaan kana psychological war on the people ummata isaanii irratti depress ummata godhuudhaaf gara birootiin immoo addunyaa biratti waan jenne hojjennee jirra jedhuudhaaf kan jedhamu malee qabatamaan hanga ammaatti ragaan gadi bahee waraanni kun dhumate jedhu dhibbatti qaama mootummaatiin alaan joornaalistiin biyya alaa seenee hin mirkaneessine biyyoonni addunyaa gurguddoon mirkaneessuu hin dandeenye sana bira darbe guyyaa dheengaddaa pirezidaantiin Suudaan biyya sana seenee daawwannaa guyyaa lamaatiif seenee sa'aatii lama keessa bahee raalite kuni maal si garsiisaa osoo waraanni kun dhumate namichi sun qophii dhufeef sana xumureetiin gala because wantummaan inni barareetiin sa'aatii lamatti gara biyya irraa dhufetti deebi'u hin jiru kanaaf dhimmi kun ammas taanaan hanga qaama addunyaa yookiin qaama walabaatiin hin mirkanoofnetti waraanni kun akka yeroon geesseetti dhumate jedheetiin wanta irraa fudhu tokko illee hin jiru. Tolee guddaa galatoomii gaafiin ansi gaafadhe irratti waan hedduu haastee jirta akkasumas gaafiin lamaffaa kan ansi gaafadhu waa'ee liidatuu hidhamtoota siyaasaa Oromoo wajji wal qabatee yeroo ammaan tanaatti liidatu mana hidhaarraa baheeti jira. Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamtoonni siyaasaa paartii KFO fi ABO hedduu mana hidhaa keessatti dararamaa jirani. Akkasuma paartiileen KFO fi paartiileen ABOtis uummanni adda duroowwan uummata kanaa namoota karaa nagayaatiin qabsaa'anii isa kaan baasanii isa kana dhiisuun mee maaliif dhiisan jetta akkamitti ilaaltaate kana? Dhugaa dubbachuudhaaf kuni waa hedduu of keessaa qaba. Lidatuu jalqabumaayyuu maaf hidhanii ani gaaffiin dakka maaf bahee osoo hin taane jalqabumaayyuu lidatuu maaliif hidhanii jalqabumaayyuu qaamota garaagaraa wanti jawaarfaatti dabalanii hidhaniif maalii kan jedhu of duuba deebanii ilaaluun barbaachisaadha. Lidatuun maal balleessee hidhan jawaariin fa'a sababa ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee ofuma isaaniitii reeffa akka gara amboo hin deemne deebisaniiti as gara galchaniitiin jara kana qaban. Kuni jalqabumaayyuu ajjeechaan Haacaaluu Hundeessaadha. Sababa godhatanii Lidatuu Ayyaaloo qabanii hidhuufi miti. Kaayyoon isaa jalqabumarraayyuu eenyu hidhuufi hooggantoota siyaasaa Oromoo hidhuudhaaf. Oromoo aangawa malee hambisuudhaaf. Kanaaf namticha kana hiikanii dhiisanii Jawaar Mohaammed yookiin ammootu hooggantoonni siyaasaa Oromootii fi kan namoota kanaa ani ka'umsumarraayyuu lidatuun isaan kaan sababa qaban. Because bakka reeffa deemusan turanii achi reeffi waliin deebisanii ofuma deebisanii bakka tokkotti hin gaanii hidhatti guranii san sabachuu danda'u. Garuu lidatuu sababa maal qabu? Sababni jarri itti fuudhan lidatuu jalqabarraayyuu bushooftutti namoota walitti qabdee namoota ijaartee maal kan jedhu dubbiin sanii miti garuu. Jawaar Mohaammadii fi lidatuun interviiyuu godhanii turanii dhimma September 30 booda kan jedhu kana 25 booda mootummaan akka hin jirre gara biraatiin ammootu lidatuu wantoota inni haasawee jira.
lidatuun mootummaa Eertiraa irra ana Tigraay inni dhiyaata. Isaayyaas Afwerqii irra Jawaarii fi Dabratsiyoontu na dhiyaataa jedhee garaagarummaa lammiilee Itoophiyaatii fi garaagarummaa lammiilee Eertiraa jidduu jiru ifatti lafa kaa'e. San qofaa miti. Lidatuun diinummaa Isaayyaas Afwerqii ifatti lafa kaa'e. Diina Isaayyaas Afwerqii Itoophiyaadhaaf diina jedhe. Itis har'allee borullee jaalanne jibbinellee namtichi kun Oromoodhaaf diina. Not only Ethiopia, Oromoodhaaf particularly Isaayyaas Afwerqii diina beekamaadha. Gaafii takka hin qabu kun Oromoon kana shakkuullee hin qabu. Kanaaf dubbichi lidatuu hidhuudhaa duraanuu haasawa isaa keessa wantoota tokko tokkoof barbaadanii malee that is a freedom of speech. Ilmi namaa mirga waan fedhe jedhuu mirga qaba. Yakka irraa wanne namichi kun ni dubbate. Dubbachuun ammoo Itoophiyaa keessatti takkaawwa ammoo mootummaa EPRDF yookiin ammoo mootummaa amma dura wayyaaneen bulchaa turtee fi hadhallee biltsiginnaa jedhu keessatti mirgi dubbachuun namni waan itti dhagahamu waan sammuun isaa haqa jirtu dubbachuun yakka. Ka Oromoodhaa duraanuu Oromoo ta'uuf hidhaman. Yakka hin balleessine wanti isaan godhan hin jiru namni ajjeesan hin jiru Haacaaluu ka ajjeese jara ofii isaaniitiin ajjeesan. Kanaaf gadhiisan amma gara kaanoo maali lidatuun Haacaaluutii waliin qabatu dhugaa dubbachuuf. Qeerroo ijaaruudhaan waliin qabatu waan biraat. Kanaaf isa gadhiisuu miti jalqabumaayyuu hidhuun dogongora olaana. Yakkalle isumaayyuu hidhuun isaafuu kaasaa kafaluu qaba mootummaan kun. Hanga baatee hanga har'aa hidhee nama kana teesseef because of his freedom of speech yookiin mirga dubbachuu jechuudha. Bar seera biyyattii sana keessatti seeraan waan taa'ee jira. Mirgi namoomaa fi mirga dimokiraatawaa. Mirga dubbachuu mirga namoomaati. Mirga uumama rabbi namaa kenne. Kana irraa mulqanii duraanuu hidhanii namichi yakka hin qabu namichi gadhiifamuudhaan mana isaatti deebi'uuf congratulation baga rabbi hidhaa diinaa keessaa si baase jedhaanii ammoo Jawaar Mohammadiin fa'a kaayyoon biyya san keessa wanti Oromoonis addunyaanis beekuu qabdu takka jira. Sirna federaalistii Itoophiyaa keessatti ture. Kan maqaadhaaf ture, kan simbooliidhaaf ture, hojii irra hin oolin sana keessatti Oromoon ni miidhame. Osoo sirnuma federaalizimii faayidaa hin argamne san keessatti ammallee Oromoon ni dhiibbame, ka haqa dubbatu ni dhiibbame, ni ari'ame, biyyaa bahe, kan qurxummii nyaate, kan maqaa abaa'ootiin Eertiratti badee biyya addunyaa kana keessa hunda faca'e. Oromoon har'a biyya alaa jiru kun. Wanni har'a diyaaspooraa jedhamee himamu kun. Yoo xiqqaate parsantiin 80 oli maqaa abaa'ootiin biyya ari'ame. Yoo xiqqaate parsantiin 80 qaamni har'a diyaaspooraa jedhamee beekamu kun. So yeroo biyyatti illee galan diina dhumaatii qeerrootiin moo'annee guyyaa dhaabbileen siyaasaa kun hundi isaanii gara biyyaatti deebi'an jarri warri OPDOdha moo'annoo kennaa jedhu. Dabratsiyoon faatillee amma nutu moo'atee jedhu nutu biyyaaf hayyamee biyya galchee jedha. But it is not. Dhugaan jirtu dhiiga qeerroo Oromootiin ilmi namaa gara biyyaa gala. Dhiiga qeerroo Oromootiin abaa'oon biyya Eertiraarraa gara biyyaatti deebi'e. Dhaabbileen siyaasaa biyya alaa turan gara biyyaatti deebi'an. Haa ta'u malee jarri aangoo irra turan kan ummanni Oromoo nu ceessan jedhee amanee itti kenne kun Abiyyi faati, Lammaa Magarsaa faati. Tiim Lammaa jedhamee yeroo kaafamutti tiim Lammaa sana ummanni Oromoo amaneet gale gara biyyaa. Akkuma isaan gara biyyaa galanii dhaadannoon eegalame. Dhaadannoo jalqabaa namni Oromoo irratti dhaadatanii wadha amma Jawaar Mohammad ta'eefi miti. Oromoo irratti warra Lammaa Magarsaa maal jedhe? Warra nuti bilisummaa isaaniif kennine fuunee biyya alaatiin galchine asi waraana nu bananii jedhee dubbate Lammaan haasawa isaa yaadatta yoo ta'e. That was a point. Ilmi namaa osoo dammaqee guyyaa sana biltsiginnaan takkaa ODP takkaleessa jilee jedhamtu achi dura OPDO maqaan jedhamu sun Oromoodhaaf akka tolaa hin jiraanne guyyaa isaan warra xuurataa malee maaltu isaan hafe jedheetiin haasawa isaa sana osoo irra deebi'anii dhageeffatanii waa hedduu kan nama barsiisu haasawni Lammaa Magarsaa guyyaa inni Adaamaatti warra nuti maal ta'etti koottaa gara biyyaa galchine kana booda namootaan yeroo du'a malee wanti biraa isin hin hafne kana booda karaa qajeelaa hojjedha hanga jedhu namaan jedhaa turan. Garuu yeroo sana keessatti dhugamatti OPDOtu OPDO bilisoomsine moo yeroo sana keessatti Oromootu bilisoomee gaafiin jedhu OPDO bilisoomsineet jara ofii bilisoomsine amannee nu ceesisu jennee aangootti kennineet Oromoon sana booda akka isa bilisoomse hin beekan. OPDO'n eenyu akka isa jara bilisoomse waan beekaniif adda durummaadhaan Jawaar Mohammad fa'a. Adda durummaadhaan. Hujii Jawaar Mohammad miidiyaadhaan hojjetan, hujii aktivistoonni Oromoo yeroo sana keessatti hojjetan, qeerroodhaaf anniisa ta'anii hujii artistoonni Oromoo sirboonni artistoota Oromoo kan qeerroo Oromoo lafaa dambasisantu
OPDO bilisoomse. OPDO'n guyyaa san bilisoom ammallee aangoo irraa kaisii ari'uu danda'u Oromoo akka ta'e ni beekti. Aangoo irraa kaisii ari'uu danda'u inerjiin sun yoo hin cabne sabboonummaan Oromummaa kun yoo hin cabne OPDO'n aangoo irra turuu akka hin dandeenye ni beekti. Kanaaf jecha nama sabboonummaa Oromoo mul'isan kanneen akka Jawaar Mohaammed, kanneen akka Baqqalaa Garbaa, kanneen akka warroota amma hidhaa keessa jiran ijoollee qeerroo irraa dabalatee hanga miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo keessa turanii yookiin ammootu dhaabbilee siyaasaa Oromoo garaagaraa keessa kan jiran sabboonummaa Oromoo nama of keessatti qabu kamiyyuu diina waan ta'eef kaayyoon jaraa sabboonummaa kana cabsu. Hanga sabboonummaa kana cabsanitti fedhiin jaraa Jawaar Mohaammed fa'aa gadhiisuu hin danda'an. Because sabboonummaan Oromummaa Abiy Ahmed maal jedhee itti amana? Wanti inni itti amanu sabboonummaan Oromoo fuutee Oromoo ganda tokko galchitee sabboonummaan Amaaraa ammoo Itoophiyaa diigdii jedhee amana. Kanaaf namtichi amma Lidatu Ayyaaloo isin jedhamu kuni gara sabboonummaa kana keessa hin jiru. He is an Ethiopian, Ethiopianistiidha namichi kun. Nationalistii Itoophiyummaa qaba. Jarri keenya kun ammootu warroon nama hidhattu hooggantoonni keenya qaban kun ammootu sabboonummaa Oromummaa waan qabaniif mirga Oromootiif waan falmaniif Oromoon federaalizimii keessatti illee ta'e independent illee ta'e gaafiin isaa deebi'uu qaba jedhanii waan amananiif Abiy Ahmed isa kana ukkaamsa. Hanga sabboonummaan Oromoo jirutti Abiy Ahmed sabboonummaa sana waan hin qabneef Oromoodhaan filamee aangoo irra turuu hin danda'u. Kanaaf jecha qaamolee kana hidhaa keessa tursiisuun isaaf optionii biraa hin qabu because already namichi kun Oromoo irraa krediitii luus godheera. Lidatu Ayyaaloo gadhiisee dhabaatees wadha waan kana sirriitti hawwatamu namni. Lidatu Ayyaaloo gadhiisee dhabaatees Abiy Ahmediif gatiin inni dabalu maal? Maal argata Abiy Ahmed amma Oromoon tokkichi sababa Lidatu Ayyaaloo inni gadhiisee fi sagalee Abiy Ahmediif kennu jira hin jiru. Abiy Jawaar Mohaammed gadhiisee ammoo gadhiisee dhabaatee illee kana booda Oromoon Abiy Ahmed amaneetiin isa wajjin jiraata no. So namtichi kun wanti inni godhu Lidatu amansiisee maal godhee gassi dhiisnaa maal jedhee dhiifama gaafatee kaasaallee duubaan da'oo duubaan kafaluuf ni malan maallaqa illee kan manduraa siin jedhu kan da'oo duubaan kafaluu danda'an because this is obvious. Abiy Ahmed kan deemu maallaqaan waan ta'eef jechuudha. Ijoo hooggantoota keenya immoo maallaqaan sossobuun hin danda'amu tokko kana maallaqaan sossobanii waliigaltee addaa mallatteessanii bahuu hin danda'an. Lama isin gadhiisnaa usa gaafii Oromoo hin kaasinaa gaafii jedhu Jawaariin fa'aa biratti kaasuu abadan hin danda'an. Jawaar fa'aati san hin kaafu fudhattu. Abiy Ahmed amma yeroo ammaan tanatti jaalanne jibbineellee waan Lidatu Ayyaaloo barbaadu san hojjetaadha. Waan warri sirna nafxanyaa leellisan san hojjetaadha. Jara kana gadhiisuudhaaf ilmaan hooggantoota Oromoo garaagarummaa guddaa waan qabuuf jalqabumarraayyuu amnaa gana compare. Even though karaa nagaatiin illee yoo qabsaan inni kun sabboonummaa Itoophiyaa san qaba. Itoophiyaan nationalist isa jennu kenna mootu warroonni Oromoon namootu sabboonummaa Oromummaa waan qabaniif Abiy Ahmed kaayyoon isaa sabboonummaa Oromummaa kana cabsuudha. Ammoo namni kun bifa kanaan itti deemee filannoo gaggeessaa waan duubaan jedhuun itti wal qabatuuf hanga Jawaar Mohaammed fa'aa hiikutti hanga Baqqalaan Garbaa fa'aa hiikamanitti hanga hidhamtoonni siyaasaa Oromiyaa keessa jiran gadi dhiifamanitti Itoophiyaa keessatti filannoo gaggeessuun danda'ama yoo jedhame filannoo gaggeessuun ni mala ta'uu ni danda'a. Garuu filannoon sun filannoo akkamiiti kan jedhuuf tokkoffaa adunyaan gatiin kennituuf. Ija adunyaatti filannoo gatii hin qabne, filannoo fudhatama hin qabne. Maqaadhaaf qofa akkuma amma duraa warri kun duraa maal godha? Filannoon gaggeessaa bakka mo'atametti korojoo garagalchee kursii 100% paarlaamaanutu mo'atee jedha. Abiy Ahmed amma immoo hidhee sakaalee yakka garaagaraatiin itti dhaqee namoota kana achi guuree filannoo gaggeessuudhaaf namichi kun nama nyaara haadate. Nama xiqqoo basii qaanyii hin beekne waan ta'eef jarri kun kana godhuu irraa hin oolanii. Jawaar Mohaammed fa'aa ammoo hiikamuuf waan akka isin yaamu. Jawaar Mohaammed haa hiikamu barbaada taanaan Baqqalaa Garbaa akka hidhaa ba'u barbaadna taanaan falli isaa dhiifama Abiy Ahmed takkaawwa ammootu Abiy Ahmed irraa eegganna osoo hin taane qabsoo ummata Oromootiin hiikama. Ummanni Oromoodhaa qabsoo isaatti fufama. San ta'uu baannaan boru ganama gadhiisee akkuma guyyaa qabsaa'ota Oromoo biyya alaatii galan qeerroo wareegama qeerroo Oromootiin galan boru ganama jara itti dhaadata yookiin ammoo itti fokkoran san isaan kanaallee maal jedhuuf deeman beektaa? Bari hidhatti isin guurree turree likkii keessan isin hin beekna. Kanaaf adabadhaa yoo diddan shabgoonee achi isin deebisnaa jedhanii boru dubbachuu irraa warra of duuba jedhuu miti. Kanaaf Jawaar Mohaammed akkuma hidhan sana
ifatti gadi ba'anii uummata Oromoo dhiifama gaafatanii yoo kanii kan ta'e malee hanga gumaan Haacaaluu qaamni Haacaaluu ajjeese hin beekamnetti yakka kanaan sababanii teeroristi jedhanii mirga dubbachuutii fidhanii hadha maalirraa kaafne jedhaniitiin gadi dhiisu jara kan. Maaltu bare jedhanii maal argatu uummata addunyaa biratti illee kan jedhu addunyaan dhiibbaa yoo irra gaggeessite waa takka Oromoon ciratti addunyaan dhiibbaan irra gaggeessaa jirtu tokkoffaa mootummaa Abiy Ahmediin hooggantoonni isaanii akka tiraavilin goone dhiibbaa irra bu'aa jira. Baank akkaawuntiin isaanii garagaraa qaban akka hin sochoone dorgaman viizaan isaanii harka gubataa jira. Sodaa addunyaatiif jecha gadhiisuu ni malan garuu gadi dhiisan illee garaagarummaan Jawaarin itti gadi dhiisan yookiin Baqqalaa fa'aa itti gadi dhiisanii fi Lidatu Abadan wanti hidhamaniif illee garaagarummaadha qaba. Akkaataan isaan itti hiikaman illee akka tokkoo miti. Kanaaf Jawaar Mohaammed hiikamaa itti abdii qabda dhibbatti abdii qaba. Abdiin ani qaba immoo tokko dhiibbaa addunyaa irraa yeroo geesse ammaan tana mee gaafii kana keessaa son baadin si gaafadha. Waan manan si gaafachuuf deemaa jiru dubbattee waan bareedaadha. Mee waan kana akka sirriitti ifa gootuun barbaade yeroo ammaan tana mootummaan biyya bulchaa jiru kun Abiy Ahmed filannoodhaaf qophaa'aa jira. Yeroo kanatti paartiilee siyaasaa Oromoo Jawaar Mohaammed dabalatee paartiilee KFO akkasumas ABO hayyuuwwan isaan qaban gurguddaan hidhaa jiran. Isaan kana baasuu dhiisee yeroo ammaan tana filannoof waan jarjaraa jiruuf filannoodhaaf jarjaruutu dursa kan namuu qabamoo hidhamtoota siyaasaa kana gadhiisuutu dursa kan namuu qabamee waan kana akkamitti ibsite? By the way kana jala sararaa beeka. Filannoon as deemu filannoo Oromoof ta'u miti. Abbaan fedhe kana mormuu danda'a, falmii irra gaggeeffamuu danda'a. Filannoon as deemu filannoo Oromoof ta'u miti. Filannoo ammas OPDO'n korojoo takkaayuu hattee takkaayuu humnaan takkaayuu ammootu mormitoota akka amma mana hidhaa guurte kana hidhaa guurtee ittiin wal dorgomtuudha. Nama sodaachisaa jiran, nama doorsisaa jiran, kaan maallaqaan bitaa jiran. Kanaaf ani dubbiin filannoo in short. ABO'n nama 55 oltu ka aangawoota olaanaa ta'an hidhamee jiraa jedhama. ABO'n Daawud Ibsaa hoogganu filannootti seenaa yoo jedhe maal qabatee seena? Mararaa fa'aa yoo fudhatte waajjiraaleen isaanii paartii KFO bakka jiru nurraa cufamee jiraa jedhaniiru. Hooggantoonni isaanii akkuma agartu kana mana hidhaa jiru. Nama mana hidhaa guurte isa kaan waajjira jalaa diiddee filannoon ni gaggeeffamaa filannoon dimokiraatawaa jedhanii eeggattaanaan suni biddeena manaamaati kan lafarratti arguu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf ani filannoo as deemu kana filannoo Oromoodhaaf ta'u irraa wanti an argullee hin jiru. Filannoo kanaan ammootu sodaa guddaan qabaayyuan. Sodaa guddaa. Filannoo kanaan ni kufan. Filannoo kana korojoo hiatuu hin dandeettan jettee qeerroon harka afoo dhaabbatti. Guyyaa sana ammoo qeerroo irratti tarkaanfii hamaa fudhatanii balaa guddaa kan hanga ammaa ga'ee hin beekne Oromoo irraa nu geessuu danda'u. Kanaaf filannoodha wanti jedhamu ani filannoon Abiy Ahmed godha godha. Filannoo kanarraa Oromoon akka Oromootti yeroon geesseen abdii filannoo dimokiraatawaa ta'uu qaba hin qabu. Namni nama Jawaar Mohaammed hanga hidhee bira ta'e filannoo dimokiraatawaa maalirraa eegama? Simple waan biraa hin eegina. Ijoollee gammoojjii baaleetitti ummata isaan lafaa buqqisan gargaarsa kadhataa fi baatee gargaarsa geessaa baate ijoollee saniitee filannoon ati eegdu hin jiru. Oromoon filannoo as deemu kanarraa fi filannoon 2015 garaagarummaa tokkollee hin qabaatu. Garaagarummaa tokkollee ni gartu kan. Addunyaan ammoo namichi addunyaa hin dhaga'u jedheera. Nama addunyaan dhageen haa kan namni dhimma filannoo dimokiraatawaa nama kanarraa eegan takkaa'uu Abiy Ahmediin ammallee namni hin baranne ammallee jechuudha yoo akkas taate. Yoo Abiy Ahmed waan inni gammaa godhe agarre ammoo he doesn't care about the world. Addunyaan waraana kana dhaabi ittiin deemin osoo jedhamu isin hin galchu jedhee itti deemu. Ummata buqqa'e ummata waraana irraa buqqa'ee Suudaan keessa jiru deebisaa galchaa jedheen maal jechuudha kun? Biyya osoo hin tasgabbeessine soo. Kanaaf ani Abiy jechuun Mangistuu Hayilamaariyaam. Kana jala sarara. Tole mee yeroon geesse ammas akkasuma yeroo ammaan tanaatti wal dhabdeen PP naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa jidduutti waan ta'e fakkaata. Waan kanarratti mee gamanaayis waa waliin jechuu wal millachuutu jira. Waan kana dhugumaan wal dhabdeen jirti moo uummanni Oromoo waan kana akkamitti hubachuu qabaa yookaan immoo siyaasaaf jecha waan kana godhu jiran fakkaatame? Isa kana osoo balaan kun hin dhalatin dura dubbataan tureen. Osoo jarri nu miidiyaa irra gadiin waliin bahin dura jalqaba ganaa akkuma jarri kun yookiin ammoo uummanni kun qaama Amaaraa irraa biltsiginnaan Amaaraa ristii kenna deebisiifannaaf duulan jarri.
olaantummaa seeraatiif hin duulamne gara Amaaraatiin. Milishaan Amaaraa humni addaa Amaaraa kan duulaniif jalqabumarraayyuu eegalee ristii Amaaraa deeffachiisuudhaaf. OPDO'n ammoo yookiin PP'n Oromoo maal jedhaa turte. Not only that, PP'n warra Tigreellee maal jedhaa turte olaantummaa seeraa kabachiisuudhaafi jedhan. Waa lama jalqabarraayyuu tiimni waraana kanatti bahe garee waraana kanarratti bobba'e osoo waliin galii waraana kana bobba'an jalqabumarraayyuu. Inni kun ristii deeffata, inni kun ammootu olaantummaa seeraa kabachiisnaa jedha. Achirraa guyyaa laallu waan kana maal jedhee ture, amma waan amman gammaa agarreerraa guyyaa waraanni kun dhumate booda Biltsiginnaan bakka sadi baatee akka wal loltu predict dura godhee ture. Biltsiginnaa Amaaraa Tigreedhaan wal lolti, Biltsiginnaa Tigree wajjin. Because Biltsiginnaan Tigree lafa dur Tigree jala turte ni bulche jetteeti malee mootummaa kana wajjin kan dhaabbattu Amaarri ristii kiyya jedheen irraa fudhateeranii hin eegan. Kanaaf walitti bu'u. San ta'uu baannaan Biltsiginnaan naannoo Tigraay bulchuudhaa fi TPLF'n bakka buute yooma san uummataan reject taati filannoo attaanu keessatti hin dabran. Inni Oromoodhaa ammootu yoo OPDO'n yookiin ammootu isiin Biltsiginnaan Oromoodhaa jedhamtu tun yoo lafa ristiin Amaarri hin deebisa kan jedhu taate ristii Amaaraa kana lubbuu ilmaan Oromoo achi geessanii wareegan ristii nafxanyaa deebisuudhaaf akka ta'e waan beekaniif uummanni Oromoo dhibbatti uummata kan akka reject godhuun beekan. Isaan Amaaraa ammoo Biltsiginnaan Amaaraa ammoo fedhii uummata Amaaraa guutuudhaaf waan ta'eef uummanni Amaaraa kaayyoon isaanii walloon akka jiru naannoo Amaaraatti deebisuu Oromiyaa hanga takka ta'e cicciranii including Beenishaangul hin dabalatee cicciranii Amaara jalatti galchuu waan Amaarri yookiin uummanni naannoo Amaaraa san keessattuu illitsa yookiin hayyoon isaanii waan barbaadaniif hawaasa na gammachiisuuf jecha rest dhaadannoo jedhuun yookiin ammootu lafa keenya deeffanna dhaadannoo jedhamuun duulan. Jalqabarraa akkitti duulame kan nama akka kana duule hattuun yeroo saamtu yeroo hattu waliin dhabdu yeroo qoodattu wal dhabdiidha. Amma yeroo as garagalan osoo waraanni sun hin dhumatin waan godhamaa ture siyaa'imu irraa dubbadheen ture irra deddeebi'ee osoo maqalee uummanni kun hin qabatin jarri lafa humaraa nama qubsiisuudhaa fi qubattoota qopheessanii sirna bulchiinsaa qopheessanii waa hunda qopheeffatanii turan. Already jechuudha osoo maqaleen hin qabatin lafa sana irratti nama qubsiisnaa jedhanii soo isa kanarraa yeroo agaltu jalqabarraallee wal dhabbiin jira wal dhabbiin clear kan ta'etu jira. Amma wal dhabbiin miidiyaa irraatuni maalii isiin yoo kan jedhamu taate tokkoffaa wal dhabbiin kun jalqabarraayyuu osoo jiru osoo beekan maal gochuu waraana sana deemaniin gaafiidha. Waraana sana deemuun psychological war ummata akka woboo Oromoota irratti banuudhaaf Oromoo waan sodaataniif tokko sani. Lammaffaan kamma miidiyaa irratti jarri wal dhabdu kun miidiyaa irratti taayyeen kan jedhu kan biraati kan Amaaraa kan jedhu kan biraati ministeerri galii biyyattii sanaa barreeffamni inni bare higga mangistaa isaaraaf jedhaa ture. Higga mangistii kan kee fuudhiitii qilee darbi higga mangistiin qooshaasha yookiin heerri mootummaa biyyattii sanaa qooshaashaa na'u jedhan qooshaasha balfa gaarbeeja jedhan ummata kana wajjin yoo laalte kaayyoon ummata Biltsiginnaa Amaaraa heera biyyattii sanaa kan amma jiru daaraa godhu darbanii gaarbeeja darbaniitiin heera biraa baafachuu aadaa Itoophiyaa isii jedhamu sun. Jarri keenya ammoo Oromoon federaalizimiidhaan ala baanaan kana jala sararee Oromoon sirriitti Oromoon federaalizimiin jala hin baafne taanaan Biltsiginnaan Oromiyaa keessatti hin fudhatamtu. Kanaaf dubbiin jarri miidiyaa irra wal dhabanii fi wanti dudda duubaan godhamu wal dhaba waan godhan takka waan takka siima. Murtii jarri murteessan siyaa'imu. Biltsiginnaan Oromiyaa fi Biltsiginnaan Amaaraa walii galanii wanti jarri murteessan maal isheetan? Walgahii irra ta'anii jechuudha. Osoo miidiyaa irra wal dhabanii nuuf ajandaa nuu kennan. Hawaasni Oromoo waan biraa dhabee kanarra wal fixa, kanarratti wal dhaba, kanarratti asii achi harkifama. Taayyeen Oromticha ta'e taayyeen woboo ta'e maal jedhee barreessaa ture inni? Ba'amaarinyaa wayim mitsaf Oonag jedhee ofiin barreessaa ture. Akka abaa'oo akka gaafii abaa'oo godhee jechuudha. Kana kuni sossoba Oromootiin taphachuudhaaf. Maal jechuudha kun? Kana booda woboo biraas hin barbaachisu, abaa'oos hin barbaachisu. Anuu taayyeenuu anatu woboodhaa waan jedhu uummata Oromootiif erguudha. Lammaffaan ammoo kana kijiba akka ta'e maal isheeti? Wal dhabbiin isaanii dhara akka ta'e wanti godhamaa jiru siima kan biraa. Humna addaa naannoo Amaaraa. Humna addaa naannoo Amaaraa fi milishaa naannoo Amaaraa kaambii poolisa Oromiyaa kaambilee waraanaa kanneen naannoo Finfinnee jiran achi galchaa jiran. Eenyu? Biltsiginnaan Oromiyaatii fi Biltsiginnaan Amaaraa wal ta'anii hogganni waan kanaa eenyu yoo jette Alamuu Simeeti.
Waraana san Tole mee yeroon geesse gaafii kana dhugaadha akka tole kanumaan si gaafachuu deema wal qabsiistee akka sirriitti ibsituufin si kaasuu barbaade yeroo ammaan tana akkuma jette waraanni mootummaa naannoo Amaaraa Oromiyaa karaa Wallootiin fi akkasumas karaa Shawaatiin seenee shororkeessaatii jira. Mee wanta kana hoo maaliif godhamaa jira? Mee kana wajjin wal qabsiisi ibsa bal'aa kan rakan. Let me finish isii tanatu murteessituudha. Laala. Humna addaa naannoo Amaaraa fuudhanii yoo kaambii waraanaa Finfinnee jirutti naqan. Kaambii leenjii poolisaa Oromiyaa keessa jiru galchanii kan hoogganu ammoo Alamuu Simeeti. Koree kana kan bulchu Alamuu Simee yoo ta'u, jara kana achii fuudhanii Oromiyaa keessa galchanii Oromiyaa barsiisuudhaaf leenjii kennaar. Oromiyaa keessatti istiraatiijii Oromoo ittiin dhaan leenjisuudhaaf kan kana godhaaru eenyu Alamuu Simeeti. Kan Alamuu Simee jara kana hoogganu akkam yoo ta'u biltsiginnaan Oromoo fi biltsiginnaan Amaaraa wal dhabde jedhee uummanni Oromoo amana. Not only that. Yeroo hadhaan tana har'a guyyaa kaleessaaf dheengaddaa irratti naannoo Aqaaqii Qaallittii keessatti Finfinnee keessatti jechuudha. Afaan Oromootiin barnoonni akka hin kennamne barsiisota hanga mindaa keessan isinii murraa hanga jedhamu gaame. Kana kan murteessu eenyu biltsiginnaa lamaan jaartii yookiin ammootu namitti amma kantiibaa jedhamtu kanaan kan murtaa'ee jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo dogongoruu hin qabu. Guyyaa duraallee nutti himaniiran Birhaanuun himee jira. Birhaanuu Naggaa maal jedhe? Juntaa naannoo Tigraay erga findee booda Oromiyaatti deebinaa jedhe. Not only him. Leencoo Lataa yoo Oromoon ka Oromoo dagattu hin beekon. Leencoo Lataa haasawa OBN irra godhe irratti. Maal jedhe? Tigraayin irratti humna juntaa Tigraay erga dhabamsiisanii booda ka Oromiyaa keessaa wixxifatutti deebi'amuu qabaa jedhe. Leencoon Lataa. Kuni maal isin garsiisa? Jarri kun wal qabanii jiranii yaa Oromoo sossobuudhaaf Oromoon gowwaadhaa Oromoon fayyaalessaa fayyaalummaa namaa tan arganiiti hayyoota keenya erga hidhanii booda nama hayyoota dhugatti sammuu namaa qabu erga hidha guuranii booda jarri maal afaaniin sossobanii wal lolan fakkaatanii Oromoo nyaachuuf deemanii. Kanaaf Oromoon sobamin biltsiginnaan lachuu ilmaanuma nafxanyaati. Lachuu sirna nafxanyaa deebisanii Oromoo irratti dhaabuudhaaf Abiyoot Ahmed Mallas Zeenaawii yeroo muummicha ministeeraa erga ta'ee booda guyyaa tokkollee isaa uffata inni uffatee deemu kana uffatu arginee hin beeknu. Guyyaa tokkos jarri kun achi nu deebisaaranii waraanni hadhaati Wallaggaa mi qofaa miti kan dhaadannoon jiru. Beenishaangul keessatti naannoo Matakkal jedhaniiran Wallo jedhaniiran maal jechuudha kun? Bakka humna qabdu Oromoo hidhannoo qabdu dhahuu barbaadan. Erga isaan dhaanii booda naannoo biraa akka salphatti irra deemanii kuni sossobaa Oromoon hin sobaamini. Ummanni kun sirna nafxanyaa deebisuudhaaf muratanii jiru. Sirna nafxanyaa jechuun maali? Irristitti si deebisu irboobsiisoo ganaa kabaltaa akka dur barame tumaalessa Oromoon tumaalessa gabbisee sangaa gabbisee guyyaa nafxanyaa nyaachisuudhaaf yookiin qallabuudhaaf itti deemu yoo akka amma jennu kana callifnee kalaallu yoo taate fagoo hin jirtu. Kanaaf kuni Oromiyaa izanna amma itti aanee jechuudha. Tigraay aanee Oromiyaa cabsuudhaaf karoora isaan baafatan waan ta'eef kuni karoora hojii irra oolchaa jiranii. Oromoon kana taa'eetiin ilaaluu hin qabuudha malee waan biraa kana maal jechuu dandeenya? Tole guddaa galatoomii waan gaarii fi dhaamsa gaarii uummata Oromootiif dhaamtee jirta. Mee gaafiin yeroon teenyas gara dhumaatti deemaa jirti gaafiin ani dhumarra si gaafachuu barbaade. Gaafa sirna wayyaanee sanuu uummanni Oromoo keessaa alaan tokkummaa isaaniitiin qeerroo fi qarree wajjin ta'uudhaan mootummaa sanfirraa qoffisanii yeroo ammaan tanaa ta'u maaliif qabsoon laaffatti akkasumas mee gama kanaanoo laafina qabsoo kanarratti uummata biyya alaa uummata Oromoo kan biyya alaa keessa jiran kana gama isaaniitu hanqinni ni jiran jettee yaadda. Mootummaan kun ammaan tana mootummaa duraanii caalaa uummata Oromoo salphisuu ajjeesuu hidhuun itti fufeeti jira. Mee waan kana akkamitti ibsita? Dhugaa dubbachuuf yoo taate seenaan qeerroo Oromoo 2016-2017 gaheen diyaaspooraan qabsoo sana jijjiiruudhaaf godhaa ture baay'ee olaanaa. Haa ta'u malee akka diyaaspooraan godhette jechuudha. Bara kana wanti diyaaspooraan godhe xiqqaadha yoo jenne miti. Hedduminaan keessattuu dhimma Oromoo irratti sadarkaa addunyaatti beeksisuu irratti hiriira akka barana goone. Addunyaan akka barana Oromoo dhageettee fi rakkoo Oromoo agartee hin beektu. Akka diyaasporaatti jechuudha dhugaan jirtu. Hanqinni jira hanqinnis jira. Continuously waan kana deemuu dadhabuun istiraatiijii haarawaa baasanii yookiin qeerroo wajjin gadi fageenyaan mari'atanii neetworkii jabaa qeerroo wajjin uummatanii deemuun hanqinni jira. Ammoo haa ta'uutii wanti rakkoon guddaan kamseedha. Qabsoo Oromoodhaa tokkoffaa yeroo dabre diinni nuti itti wal dorgomaa turre beekuun barbaachisaa.
yeroo dabre alagaa wajjin wal dhaanaa turre. Amma Oromotu Oromoo afoo taa'e. Wanti TPLFin akkaataan nuti TPLFin hin dhabamsiisne jennee yaannuu fi akkaataan nuti Oromoota 4 kiiloo seenanii maqaa Oromootiin 4 kiiloo seenan kana ittiin wal qabsoo itti goon garaagarummaa qabaachuu qabaataa ture. Garuu rakkoon qabsoo kennaa tokko ka'umsi isaa kan ta'e akkuma TPLFin dhiibaa turre sanatti ammallee hedduun isaa qaamni hooggansa yookiin ammootu qeerroo wajjin caasaa qabu exactly the same procedure irra deddeebi'aa turan. That procedure it doesn't work. Rakkoon kenna achirra jira tokko. Wanti 2016 ittiin hojjette 2020 irratti illee yookiin bara 2020 illee ni hojjete jedhamee the same strategy irra deebi'amaa ture. Strategy kana already jarri beekte. Tokko kana. Lammaffaan diinni kun tokkoo miti. Diinni kaleessa kan federaalizimii harka qabatee kan ammootu baay'inni ummata isaatu baay'ee xiqqaa ta'e isolate gochuu akka salphatti kan dandeettu. Even though meeshaa guddaalee dha. Ka ammaa maali? Amaara biltsiginnaa of keessaa qaba. Oromoo biltsiginnaa of keessaa qaba. Ummanni kun ammallee lafti isaan qabatanii jiran akka Tigree isaan qofaa miti. Keessa seenuun hin danda'amne rakkoon kenna guddaan tokko. Infiltrate goonee caasaa isaanii keessa inni yeroo dabre keessa maal godhame qabsaa'onni wanti godhan maali? Caasama Ihaadig infiltrate godhanii nama keessa naqanii nama achi keessaa ijaaran. Amma mootu Oromoo ta'urran wanti sun hin dadhabame hin godhamne hin dadhabame moo sin jedhu namni akkasi cabsee keessa seenee hojjate hin jiru. Warra dandeettii kana qabu hidhatti guuran. Oromoon akka tasaa maal ta'e wanni namni lafatti hafe yeroo hooggansi qabsoo kana gaggeessee karaa dheeraadhaan deeme irraa hidhamu qabsoo dheeraa irra kufte namootuma sochii hanga takka qaban irra kufte malee namoota muuxannoo waan sana irratti hojii kiyya jedhanii hojjetan hin turre lafatti nafne dhugaa walii himuudha. Kanarraa kan ka'e akkaataa yaadame sanatti karoora baasanii istirateejii haaraa fi taaktikii haaraa baasanii itti deemuun hin turre. Inni biraa eeggattummaa. Caasaan biyya keessa jiru. Qeerroon biyya keessa jiru keessaa walakkaan qeerroo bitameera. Walakkaan qeerroo maallaqaan bitameera. Inni kun ajjeefameera. Hedduun isaanii jechuudha. Ajjeechaa baranaa kam agartan kana jechuudha. Inni kun mana hidhaa jira. So qeerroo kana bakka 10tti adda ciccireera mootummaan kun. Qeerroo kana cicciruu qofaa miti. Qeerroon hafe kuni caasaa qaama diiyaaspooraa wajjin qabu effective ta'e dafaniitiin wanti sun neetworkiin sun tolee neetworkiin jabaan Oromiyaa guutuu jechuudha. Oromiyaa guutuu waliin ga'ee caasaan akkasi ijaarame hanqinatu ture. Akkuma agartee maal keessa ture yoo kan jettu yaadattu yaataati hiriirri yogguu Arsiidhaa fi Harargetti tolchee bahu dhiha Oromiyaatti hin jiru ture. Kuni maal agarsiisa? Neetworkiin yeroo Jawaar Muhammad fa'aa hojjetaa ture. Qeerroo Oromiyaa fi qeerroo bilisummaa jedhameellee godhamaatiin ture sun yeroo ammaan tanatti neetworkiin sun osoo sirnaan hin ijaaramin balaan akka tasaa Oromoo irra gahee. Balaan Oromoo irra akka tasaa gahee kun ammootu tasa wanti nama bu'e tokko yeroo fudhachuun jira ammoo Oromoon waan hojjechuu qabu particularly dhugaa jiru limuudhaaf Arsii Baalee fi karaa Harargee keessa wanti dalagame Walloo irratti wanti dalagame waan ajaa'ibaati. Osoo Oromiyaan guutuun akka yeroo duraa sanitti dhiha Oromiyaatti qabsoon akkasii woboonaa jiraatu malee qabsoon wal fakkaatu waraana irra kaanii rakkoo guddaa jira waraana jala jira ummanni sun dhugaa dubbachuuf yoo taate osoo qabsoon wal fakkaatu Oromiyaa guutuu godhamee raate jarri kun hanga jarri kun turanuyyuu turanii ture humna hangasiin qabanii ture amma reefuyyuu kunoo TPLF hin cabsanii amma humna godhachuun isaanii kana booda ta'uu mala garuu yoo humna qabnallee kan jedhan yoo taate Oromoon hadhallee wanti beekuu qabu mootummaan abbaa irree osoma ni jirra jedhu humnaan kufaa yeroo hundaayyuu ummanni kana hubatee mootummaa kanaaf ammallee mataa isa jalatti buluu yookiin ammoo mootummaa ummanni hin filanne waan ta'eef mootummaa kana rijjattu ofirraa gochuun ammas baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf hanqinoota hedduutu ture. Hayyoota akka tasaa keessaa dhabamanii namni waan kana hoogganu hin turre jalqabaa fi namoonni dhugamatti itti rifatan akkamitti Jawaar hidhamaaf rifatan akkamitti Haacaaluun ajjeefamaaf rifatan qofatu gadi bahanii qabsoo kana hiriira gaggeessuu irratti gahee fudhatan malee namni qabsoon Oromoodhaa dhugaa dubbachuuf erga hooggantoonni kun biyyatti galanii biyya alaa irraa hooggansa malee haftee rakkoon isa san ture achi booda of ijaaruu ture. Of ijaaruun ammootu erga ziiroo deebitee booda biyya alaa kana keessa waan qabu maraa biyya ergalchitee booda lafaa ka'uun baay'ee ulfaataa ture sansan tonqine ture malee I think ammallee taanaan qabsoon Oromoo wanti biyya alaati godhame kan durii daran godhamee jira ammoo hanqinni jira yes hanqinni jira. Neetworkii tolchanii deemuu dadhabutu ture hopefully inni kunis mariidhaan suutaan guyyaadhaa guyyatti wanta fooyya'aa jiru jira.
haala qilleensaatii fi COVID-19 keessatti wanti kun galuun namni akka fedha isaatti socho'uu dadhabuun innillee dhiibbaa mataa isaa ta'e kan qabaatudha. Maaliif yoo jette 2016 yaadan Oromoon irreechaaf walitti bahee waan inni godhe laali. Daawun wayyaanee amma irreechaaf akka walitti hin baane nu godhan. Tokko sababni COVID-19. Lammaffaa mootummaan kun Oromoo lafarraa fixuudhaaf akka inni murate waan agartuuf mootiin TPLF akka amma Abiy Oromoo dhaadatteetti hin miliyoona 2 ta'uuniif hin dhaa jedha Abiy. Kuni dhagahamee hin beeku jechuudha. Kanaaf wantoonni akkanaa kunniin waan jiraniif Oromoon ammallee humna ni qaba, humna isaa ammallee walitti qabatee itti xiyyeeffate anaan waan 2016-17 godhe ammas godhuu inuma dandeenya. Wanti hanqina xixiqqoo irraa barannee yoo fooyyessine karaa dheeraa deemuu dandeenya. Lakkisanii miti karaa sanittuu hin deemina kan jedhan taanaan hooggansa dhaabbilee siyaasaa kanneen mana hidhaatii baasanii filannoo ani hin hawwisiin jedheera. Filannoo dhaabbileen siyaasaa irra walii galan yoo gaggeessan probably wanti jijjiiramu jiraachuu mala. San ta'uu baannaan ammoo qabsoon Oromoo yeroo itti fudhatu malee itti fufuma qabaa yaada jedhuun qaba. Tolee guddaa galatoomii mee asoo hin xumurreen duratti waa'ee barattoota Oromoo yeroo ammaan tanaa yeroo biitti ilaalcha siyaasaa qofaan waan hamaa keessa jirtu kanatti naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraayitti akka deebi'anii barataniif ramadamaa jiran dirqisiifamaa jiran kanaa wajjin wal qabate barattoota Oromootiif mee maal dhaamta akkasumas maatiilee barattoota Oromootiif maal dhaamta akkasumas kanaa wajjin wal qabsiisii dhaamsa uummata Oromoo biyya keessaatii fi biyya alaatiif qabdu dabarfadhu. Galatoomi dubbiin barattoota Oromoo kunni hanga dhiyoo miidiyaa irratti eegallee turre waan kana irratti ergaa dabarsuu garuu ciminaan hin hojjetamaa hin jiru. Dhugaa dubbachuuf yoo taate barattoonni Oromoon hedduun isaanii naannoo Amaaraa keessatti waggoottan dabre yoo xiqqaate barattoota gara 12-13 dhabame du'e. Ijoollee sanaaf hanga ammaa gumaan isaanii hin baane. Ijoollee sana ammoo kan ajjeese ijoollee waliin baratan. Mootummaan Itoophiyaa ammootu eegmiyaa cimaa nutu isinii goona jedhee ijoollee sossobaa jira. Barataa doormii tokko keessa waliin galtu mootummaan addaan nama eegu hin jiraatu. Barataa mana fincaanii tokko waliin itti fayyadamtu because yaadannaa ijoollee mana fincaanii keessa ajjeefamantu ture. Barataa mana fincaanii tokko waliin fayyadamtu mootummaan eegee baasuu hin danda'u. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa naannoo Amaaraa keessattuu amma ifatti gadi bahanii Oromoo ni dhabamsiisna. Likkitti galchina jedhanii yeroo dhaadataa jiran kanatti naannoo kan kee irraa baatee naannoo Amaaraa keessa seenee barataan yuunivarsiitii san keessa seeneetiin hin baradha jedhu I believe maatii kee biraallee yeroo baatu barataan kun maatii isaatti dhaamatee deemuu qaba. Because he has no idea akka nama motorsaayikilii oofuuti. Nama motorsaayikilii oofu dursiitii sanduuqa reeffaa bitadhuu jedhan. Yeroo ammaatti osoo haalli biyya kanaa osoo hin tasgabboofne naannoo Tigraay waraanatu jira. Naannoo Amaaraa kan Oromoo diina godhatee biyyattii san keessatti jibbaa addaa sadarkaa amma dura dhagahamee hin beekneen gaggeeffamaa jiru kana dhaquun kee tokkoffaa Oromoof illee dhukkuba. Nuti qabsoo Oromoo gaggeessuu dhiisee namni amma barataan tokko achi du'ee jira jedhee ganaa reeffa barataa sanaa galchuudhaa fi yookiin ammoo tiraanspoorteeshinii ijoollee sanaa qopheessuudhaan maallaqa guuruutti deemaa jechuudha. Kanaaf barumsa jechuun erga yoo jiraatte qofaadha. Barumsa barachuu kan danda'amu yoo jiraatan. Haadhaaf abbaan kee umrii kan kee guutuu qabeenya si gurguratanii waa hunda baasanii si barsiisanii jiru. Kanaaf naannoo san dhatteetiin ammas kisaaraa haadhaaf abbaa keetii fi qabsoo Oromootitti illee qabdii taatee gufuu taate yoo taate deemi. Kana ta'uu baannaan ammoo ilmaan Oromootiif wanti nuti dhaabnu naannoo kana deemanii akka hin baranne mootummaa naannoo Oromiyaatitti uummanni ammoo hiriira bahuu qaba. Gaafiin uummataa maali? Barattoonni Oromoo hanga biyyattiin sun tasgabbooftu naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraay akka hin ramadamne. Kana uummanni gaafachuu danda'uu qaba kana. Yoo uummanni kan hin gaafannee nuti miidiyaa qofaan jenne wanti finnu hin jiru. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo uummanni ijoolleen teenna naannoo sana dhaqanii qabdii haa ta'an, naannoo sana dhaqanii gatii tokkoon maletti bilaashatti haa wareegamanii kan jedhee hawaasni Oromoo biyyattii san keessaa yoo kan dhiisu taate ofii dhiisan. Lakkisanii miti jennaan uummanni gadi bahee mootummaa kan afoo dhaabbachuu ijoolleen keenya naannoo kanneen lamaan hanga biyyi tasgabbootu hin deemachuu danda'a qabaadha. Mootummaan naannoo Tigraay, haawwan naannoo Tigraay, maal haawwan Oromiyaa fi haawwan naannoo Tigraay garaagarummaan? Haawwan naannoo Tigraay bari gadi bahanii hiriira bahanii ijoolleen keenya naannoo biraa dhaqanii du'a isaanii arguu hin barbaannu. Amaarri Tigree diina godhatee jira jedhanii ifa dubbatan akkasitti dhoorgan maal Oromoo ofirraa dhoorguu dadhabe. Har'a yeroo taa'ee danda'aa fi
biltsiginnaan amaaraa mee akkuma jarreettutti dhugaayyoo ta'e dubbiin kun osoo jarri walitti dhaadattu ifa gadi baatee akkamitti amanteetiin ilma namaa achi ergitan. Ilmi Oromoo dhugamatti mootummaan naannoo Oromiyaa yoo ilmaan Oromoodha akka ilmaan isaanii mana barumsaa ana jedhee barsiifatu yookaan biyya alaatti barsiifatu. Yoo akka ilma isaaniitti yookiin obboleessa waliin dhalataniitti kan yaadan taate yeroo ammaan tanatti mootummaan naannoo Oromiyaa ilmaan Oromoodha naannoo kanatti akka hin ramadamne gochuu qabani. San ta'uu baannaan seenaa yeroo Junaydii Saaddoo pirezidaantii ture santu deebi'aa jira. Yeroo Junaydii Saaddoo pirezidaantii turetti pirezidaantii Oromiyaa turetti yuunivarsiitiin 6 kiiloo ijoollee Oromoo 300 fuudhee ari'e. Ijoolleen 300 ari'aman sun yakka wal fakkaatus hin dalayne badiin isaan balleessan walittuu hin madaan ijoolleen 300 garuu yeroo ari'aman yakkaan illee miti kun Oromoo ta'uu isaaniitiif yuunivarsiitii 6 kiiloo keessaa ari'aman Finfinnee keessaa. Kanaaf yeroo san keessa gaafii tokko gaafadheen turan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa. Akkam yoo ta'u ijoolleen 300 yeroo ari'amtu mootummaan naannoo Oromiyaa cadhisee ilaale. Ijoolleen 300 sanuu baachilarii warri qoratu bari aanaan tokko yeroo sana keessatti hojjetaa 300 kan qabu hin jiru. Aanaaleen gurguddaan fakkeenyaaf ani aanaan yeroo san keessa ture aanaa Kombolchaa tarar. Nama 300 hin qabu. Kanaaf ijoolleen 300 yeroo ari'amtu akkamitti callisee mootummaan naannoo Oromiyaa kun yakkaa miti badii miti jedhee gaafii gaafadhee I didn't get the right answer. Hadhallee mootummaan naannoo Oromiyaa ijoolleen Oromoo fuudhanii ijoollee gara daataan kun sirrii ta'uu isaa hin beeku. Ijoollee barataa wayii yeroo dabre ijoollee gara 70,000 naannoo san deemaa jedhe. Ijoollee kana hunda fuutee naannoo sana ergu jechuun sabaaf quuqamuu dadhabuudha. Shimallis Abdiisaa yookiin ammoo dhaabni OPDO yookiin takkaa'u PP'n Oromootun qeerroon Oromoo achi dhaqxee akka achi irraa dhumattu barbaadu yoo taate malee sabaaf yaaduu miti. Seenaa wal fakkaatu dalagaa jiranii. Har'a ministeera barumsaatti ramadeen uumitii siin jedhu booda akkuma yuunivarsiitiitu ari'ee Junaydii Saaddoo yeroo sana maal jedhe yuunivarsiitiitu ari'ee nuti maal goone jedhe boru kana mallee Shimallis Abdiisaa illee ministeera barumsaatti ramadee nuti maal goonaa jedhu ilmaan Oromoo ammoo ni dhumatu the same story seenaa wal fakkaatu irra deebi'uuf deema. Kanaaf uummanni Oromoodhaan probably caffeen Oromiyaa kan lubbuu qabaatu yoo ta'e ka umriin sobaa dheereffame ijoolleen yookiin miseensonni paarlaamaa Oromiyaa keessa jiran isa kana sirriitti mariisanii mootummaa yookiin ministeera barumsaa irratti dhiibbaa gaggeessuu qabanii kan jedhu gara biraatiin ijoolleen kun reject gochuudha. Inni biraa uummata diiyaaspooraatiif ergaan ani qabu. Diiyaasporaan Oromoodha. Dhugaa dubbachuudhaaf wanti biyya alaatitti Oromoon godhu qeerroo biyyaatiif humna. Qeerroo biyyaatiif anniisaan. Qeerroo biyyaatiif boba'aa ta'ee hojjetaa jira. Kanaaf yeroo amma rakkoon garagaraa jira. Biyyoota garagaraa keessa fakkeenyaaf Minnesota state an jiru yoo fudhatte because of COVID-19 wal qabatee lockdown irra jira. Socho'uun hin danda'amu. Hiriira gochuun hin danda'amu. Wal ga'uun hin danda'amu. Maatii nama 10 maatii 3 ol walitti dhufuun hin danda'amu. Kanarraa kan ka'e hanga wanti kun ka'utti hiriira gochuun hin danda'amu. Deeggarsa addaa gochuun hin danda'amu. Namni wal ga'ee mari'achuun hin danda'amu. Kanaaf isteetonni garagaraa yookiin biyyoonni garagaraa warri biyya haala qilleensaallee bareedaa keessa jirtanii fi biyyoota garagaraa keessa warri jirtan yeroo kanatti wal eeguu osoo hin taane gadi bahanii hiriira bahuudhaanii sagalee uummataa keessaniif ta'uun isinirraa eegamaadha. Kan akka godhan gaafadhaan. Yoo kana kan goone ammoo bakka tokko irraa hanga wanti tokko ka'utti isteetuma yeroo hunda waa jalqaba kaasusan eegan taanaan eeggattummaan jiru kana. Kanaaf bari ijoolleen qeerroon biyyaallee labsii biyya alaatii labsamu yookiin ammoo labsii isaan as erganii miidiyaadhaan labsamu eeggachuu hin qabanii. Diiyaasporaan illee waan Jarman yoo hojii eegale Oromoo guutuuf labsame. Minnesotaatti yoo eegalame Oromoo guutuuf labsame. Kanaaf dirqama Minnesotaan eegaluu hin qabu. Haala hamaa keessa Minnesota yoo jiraatu isteetni biraa fudhachuu danda'u qaba. Akkasumas ammoo kan biyyaallee jechuudha. Awwadaa itti hogguu qabsoon eegalu qabsoon sun Oromiyaa guutuudhaaf. Labsii Oromiyaa guutuuf. Qeerroon Oromiyaa labsii miidiyaan labsamu eeggachuun qabu right away akkuma yeroo kan gincii ka'ee Oromiyaa hunda ol ga'e labsii tokko malee jechuudha. Ammas taanaanii Oromiyaa keessatti labsiin tokko ga'u Oromiyaa wal ga'uu qaba. Kanaaf akkasi of wal dubbisnee eeggattummaa hanga waanatti manitti hanga godhinaan jedhanitti kan jedhu jalaa yoo baane gabrummaa jalaa bahuun salphaadha. Yoo san ta'uu baanne ammoo wal eegan taanaaniin gabrummaa ofilitti hiinaa. Hayyoonni Oromoo warroonni keessattuu miidiyaa kanarratti argaman aktivistoonni Oromoodha. Abbootiin qabeenya Oromoo yeroon isin uummata isaa keessa wajjin dhaabbattan waan qabdanii jechuudha waan dandeettanii kan danda'u qabeenyaan kan danda'u beekumsaan
Inni kun ammoo yeroo ofii kennuudhaan hawaasa kana walitti qindeessanii tokko taasisanii mariidhaan qabsoo uummata Oromootti yeroon itti deebi'amuu fi hidhamtoota siyaasaa hooggantoota Oromoodhaa mana hidhaatii yeroon itti baasu yeroon biraa ka eeggannu hin jiru. Tuffii Oromoodhaaf qaban badii osoo hin balleessine hidhamanii isaan kaan yeroo biraa gadhiisan si ammoo kan miliyoona 50 jettee of lakkooftu. Si tuffachuu irraa ka eegal har'as hooggansi kan kee hidhaa jira. Namni dhaabni miliyoona ummanni miliyoona 50 takkaa ammoo biyyattii san keessatti lakkoofsa walakkaa biyya sanaa taanaa jennee of lakkoofnu yoo maal ta'u naftanyaan irrallee deebi'ee qawweedhaan ummata kan kennatu si caccabsaa siin jedhee sirratti dhaadata. Kuni salphina olaanaa. Kanaaf kana jalaa bahuudhaaf Oromoon ammas taanaan deebi'ee mari'atee tokkummaadhaan diina kana ofirraa kaasuun barbaachisaadha yaada jechuu dabarfachuun barbaada. Tole guddaa galatoomi dhaamsa gaarii fi waan abdii namatti horoo dubbatteeti jirtaa yeroo geesse ammallee yeroo kee aarsaa gootee nu wajjin gaafii fi deebii godhuu keetiif maqaa daawwattoota IBT'n guddaa galatoomiin siin jaa. Anillee daraartuu dhugaa dubbachuuf yoo taate hedduu galatoomii fayyaa ta'a jabaadhaa isiniif ammoo dhaamsi isinii qabu miidiyaaleen Oromoodhaa hedduu hin jiran miidiyaaleen diinaa heddummaatanii jiran miidiyaa jechuun namni miidiyaa to'ate nama sammuu namaa hunda to'ata. Namni sammuu namaa hunda to'ate ammootu waan jiru hunda to'ata, qabeenya hunda to'ata. Kanaaf Oromoon miidiyaalee hedduu barbaadan, keessattuu miidiyaalee qulqullina qaban barbaadan, miidiyaalee abdii saba isaaniitti horatu barbaadan, miidiyaalee rakkoo saba isaanii yeroodhaa yerootti akkaataa barbaachisummaa isaatti waan barbaadamu yeroo barbaadamutti hawaasa sana dhaqqabsiisu barbaadan. Kanaaf isinis qaama miidiyaa Oromoo ta'uu keessaniin hedduu galatoomaa isiniin jedhaa. Dalagaan miidiyaalee Oromoo irraa eegamu hedduu bal'aa fi miidiyaalee nurratti duulaa jiran yookiin ammootu sagalee Oromoodhaa ukkaamsaa sagalee sirna naftanyaa leellisan hedduminaan lakkoofsaa yoo lakkoofnee fi qulqullinaan illee kan dur OMN tokkochi hunda isaanii lafatti gadi rare amma ammoo nurra dhahaallee waan jiraniif isinis adaraa wanti isiniin jedhu hirrafina halkanii guyyaa hojjedhaa qulqullina miidiyaa eegaa hawaasni Oromoo waan isin jettan osoo lafan buufne sadarkaa hojjettii kuu danda'utti hojjedhaa miidiyaaleen birootiin ammas akkuma isinis qaama miidiyaa tokkoo taatan miidiyaalee birootiinis neetworkii keessaan ijaaradhaa waliin mari'adhaa jabaadhaa fayyaa ta'aa isiniin jedha. Tole guddaa galatoomii nuti akka IBT rakkoo uummata keenyaa duuba buunee hordofuudhaan ifannaa takkaan malatti uummata keenyaaf sagalee ta'uudhaan uummata Oromoo sagalee isaanii addunyaa irratti dhageessisuuf abdii osoo hin murannetti hojjechaa jirraa gara fuulduraatti illee kana caalaadha haa hojjennu tahaa guddaa galatoomii atis dhaamsaaf nuuf dhaamte. Galatoomii keessattuu shamarran Oromoodhaa sadarkaa kanarratti miidiyaa irratti wanti isin hojjetaa jirtan yeroo ammaan tana miidiyaa hedduu irratti shamarran Oromoo as ba'aa jiranii fayyaa ta'aa kun ammootu jijjiirama hawaasa keessatti dhufaa jiru kan hooggansi dur dhiira miidiyaa kanarratti hedduminaan ka agarru particularly when it comes to dubartoota musliimaa jechuudha. Miidiyaan yeroo jalqabaatiif akka seenaa Itoophiyaatti dubartii hijaaba uffatteetiin miidiyaa irra dalaytu qaxare OMN miidiyaa Itoophiyaa keessatti by the way seeraan dhorgaadha. Kanaaf jabaadhaa hamilee dubartoota musliimaa kanneen biraallee itti horaa fayyaanaa ta'ii hedduu isiniin boonna. Tole guddaa galatoomii atis tole gaa daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota keenya qophii keessummaa arraati yeroon geessee waliin haara yeroo biyya irratti mari'achaa kan ture asumarratti kan xumuramu ta'a hanga qophii keessummaa biraatti walitti deebinutti nagaan nuuf tura.